hanga dhumatti daawwadhaa. Hashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota YouTube chaanaalii kiyyaa bakka jirtan maraa kan gaasiif baay'eetu akkam jirtu nagaa keessanii annagaa kootii inni nagaa koo ta'e eebbifamu fayyaa nagaa keessanitti jirra YouTube chaanaalii kanaaf aaraa waan taatanii subscribe gochuudhaanii daawwannoo
dhaqeen nyaata isaa qopheessaa jechuudha. Walumaan adeemnu nyaata isaa qopheessaaf jedhanii danda'e galcheen walumaanii yoo nyaanni isaa jechuudha. Ashaboo fidadheen ashaboo aboottee tokko itti godha jechuudha. Kunuunsi ashaboo aboottee tokko itti godha jechuudha. Haadha godii masaalaa viidiyoo ko qulqullinaan qabu mobile plan ni waraabaa waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo kun badaa qulqullinaan qabu waanti kunoo soogiddi kunuunti soogidda kunuunti kana soogidda kunuunti nyaanni isaa kunuunti jechuudha. Ruuzii wajjin kan nyaata jechuudha. Kanatti soogidda dargii godhatan jechuudha. Soogidda itti baay'isan jechuudha. Fuudhee geessaa fi jechuudha. Kana jechuudha. Soogidda dirqam godheef tolu fuulaan tolu soogidda itti naqeeni geessaa fi jechuudha. Akkamitti banaafachaa aboottee kutuutu ilmoo maakaa kana shan itti godhaa fi jechuudha. jechuudha. Nuti godhee gini saanira godhee keessaaf jechuudha. Ofii fudhatanii nyaata